biyya kana keessatti akka dimokiraasiin ijaaramu barbaanna. Dimokiraasiin immoo dhaaba tokko yookiin qaama dhaaba mootummaa ta'e qofaan hin ijaaramu. Uummanni Oromoo filannoo qabaachuu qaba. Yoo kunnaan taane kana filadha, yoo kunnaan taane san filadha jedhee filachuu qaba uummanni Oromoo. Ammoo namootiin dhaaba siyaasaa ofiin jedhan kanaaf qophii miti. Dimokiraatawummaa biyya kana abiyus godhan salphisan jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo sirumayyuu bakka 4 moo bakka 5 jira. Maaliif addaan baatan jennee garii isaanii gaafannaani nuti mootummaa deeggaruuf adda bilisummaa Oromoo irra baane jedha. Mootummaa deeggaruuf adda bilisummaa Oromoo bira ijaaruun maaliif barbaachise qaamuma mootummaa ta'uu malee. So wanni dhaaba jedhamu maqaa namootii dhuunfaa malee hin jiru. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf wanni dhaabni filannoof qophaa'u miti. Dhaabni siyaasaa jireenyaaf qophaa'u biyya kana keessa waan